Abbaa manaa mucaa koorraa jaalalli na qabee isiniin jette. Naannaa nuti jiraannu jiraata mucichi. Anis isarraa argi jaalalli na qabee bubbuleera. Mucaan koos guyyaa tokko sababatti ilaaltee imma mucaa kanarraa wajjiniin gaa'ela dhaabbachuun barbaada. Baay'ee isa jaalladheera jetteera deddeebinatti himte. Gaafa isheen akkas naan jettu naasuu guddaa keessan seene. Anis jaalladheera jedhee itti muumannaa ati dura barnoota kee erga xumurtee hundisaayyuu hin qaqqaba jedheen gorsa laadheef. Mucaan koos tole jettee barnoota ishee itti fufte. Mucaa waggaa 15 ta'ee gatiin ishee godhadheef anaaf ishee haadhaaf ilmoo osoo hin taane akka hiriyyaatti kan namni nu ilaalu. Anaaf ishee haadhaaf mucaa ta'uu keenya kan beeku namoota muraasa. Mucaan koo dhiira kamiyyuu taanaan jilbeenfachifachuu ni dandeessi. Sababni isaas baay'ee bareedduudha. Baay'ee bareedduu gati taateef waan filattee akka filatteef akka barbaaddetti nama jiraachuu dandeessu ture. Achi booda isheenis yuunivarsiitiin deemte. Yuunivarsiitiidhaa deebitee mucaan kun jaarsummaa ergatee gaa'ela waliin dhaabbatan. Gaa'ela yeroo isaan dhaabbatan kana ani garuu baay'een aare. Baay'ee natti dhaga'ame. Gaa'elli isaanis fakkeenya naannaa ta'e ajab jechisiifame. Mucaan koo mucaa deesse. Sababii isheen mucaa deesseen mucaa kee siifan guddisaa ati hojii hojjedhu. Sababa kanaatiin deemee mana sana gale. Mana sana galee nyaata bilcheessutti kee hawwisiisaa ta'een akka inni hubatee na ilaaluuf nyaata qixeesseen galcha. Abbaan warraa ishee garuu nyaata koo ajaa'ibsiifachuurraan kan hafe anaan garagaleeyyuu na ilaaluu dide. Kanaafiyyuu falan barbaadutti kee guyyaa tokko sooshaal miidiyaa toon taa'ee ilaalu sooshaal miidiyaa irratti murtuu yookaan immoo xonqaa'ee nuti jennu imeelli barreesseef bakka inni jirutti argameen wantoota jiru hundumaatti hime. Achi booddee murtuun sunis kan inni naaf kenne raammoo xiqqoo wayiiti. Raammoo xiqqoo sana fuudhii galeetii guyyaa guyyaatti bishaan yeroo 4 ol obaasii jedhee natti hime. Tole jedheen anis fuudhee galeen siree koo jala bakka ciisichaan hin ciisu jala raammoo sana kaa'een raammoon sun xiqqoo turte xiqqoo sanarraa kaatee hin guddatti gaafate bishaan obaastu waan naan jedheef guyyaa guyyaatti bishaan obaastutti kee. Achi booddee gaa'el abbaan manaa mucaa koo fi mucaan koo walitti bu'iinsa guddaa keessa seenan. Sababa qarshii wal lolu sababoota baay'eetiin walii galuu dadhaban. Anis raammoo murtuun sun naalaatti sanatti bishaan obaasu koo ittumaan fufe. Achi sa'aatii dhumaatti bakka ciisichaa gargar baafatanii akka isheen irraa adda baatee bakka keessummeessaan itti bulu bakka ciisichaa keessummeessaaf qophaa'e keessa akka bultuu fi walirraa adda ba'an godhe. Mucaan immoo mucaan isheen dhalatte dhuftee akka isa bira bultu barbaade. Anaan immoo halkan daa'imni na rakkisuu gatii dandeessuuf ati kottuutii bukkee koo bakka ciisichaa bukkee koo jiru qabadhu halkan yoo na rakkistee daa'imni na bira dhuftee daa'ima naa qabda jedhee toleedheen gammachuudhaan itti fufe. Anaaf immoo carraa bareedaa ta'e jetti. Achi booddee carraa kanatti fayyadameen wantoota baay'ee godhadhee itti fufe. Nyaata koo bilcheessutti kee na ajaa'ibsiifachuutti kee keessa ba'ee nyaata ani bilcheessu malee nyaata ati bilcheessitu iyyuu hin nyaadhu jedhee mucaa haadha manaa isaa irraa harkaa fuudhee nyaachuu didee nyaata ani bilcheesse bichaa nyaata. Deemee sa'aatii dhumaatti anaaf inni jaalala hin jirre keessa galle. Mucaa koos innis narraa gadi ba'ii jedhee mucaa koo baase. Mucaan koo ba'uu isheetti miidhamuu isheetti gaddus garuu ani kan natti mul'achaa jiru isaa wajjin jaalala jalqabee jaalallee isaa ta'uu qofa dhagatee uma tokko iyyuu natti fakkaanne. Achi booddee jaalala keenya itti fufne. Mucaan bakka namni 5 qofti itti argamutti anaaf inni gaa'ela keenya dhaabbannee jireenya keenyas itti fufne. Mucaan garaatti naafee mucaan an godhadhe. Daran gammade akka nama daa'ima kana duran godhannee mucaan qabnee wayitti akka haaraatti baay'ee gammadee jireenya isaa nu wajjin itti fufe. Ammas daa'ima lammaffaa garaatti naafee gammachuu guddaadhaan daa'ima koo lammaffaa kanas godhadhe. Daa'imni koo lammaffaan dhalatte kun garuu mucaa abnormaalii yookaan immoo qaamni ishee sirrii hin taanetu dhalate ture. Mana yaalaawwan garaagaraa geessinee dadhabnee sa'aatii dhumaatti mucaan koo sunis hin duute. Mucaan koo sun duutu dipireeshinii yookaan immoo dhiphina gurguddaa keessa galeen wantoota baay'ee yaaduun irraanfadhe. Yaada sana keessa irraanfadhe immoo raammoo murtuun sun naalaatti sanatti bishaan obaasuus nan irraanfadhe. Achi booddee guyyaa tokko gaafan hirribaa dammaqee ilaalu wanta hin yaadnetu uumame. Innis raammoo murtuun sun naaf laate sun duute argamte. Naasuudhaan dhaqaba na gadhiisaa jedhee wanta godhu wallaaleetan gaafa ilaalu nunis walitti bu'iinsi guddaan uumamaa dhufe. Mana murtuu sanaas nan naqe. Gaafa naqee wanta jiru itti himu ati maaliif raammoo sana bishaan obaasuu dhiiste jennaan mucaa godhadhee mucaan koo sun harkaa beessa mucaan koo gatii du'eef achiin dhiisee jedhee gaafa itti himu filannoon biraa kan jirre natti hime. Gaafan gara manaatti deebi'u abbaan manaa mucaan koo sunis uffata ni qabu hunduma isaa gadi baasee narraa gadi ba'ee ijaan argaa kan barbaadu ani silayyuu nama akkamiidha
haadha manaa koo wajjiniin akkamittan gaa'ela dhaabbadhee abjuu keessan ture moo ani maalirran ture jechuudhaan mana gannaaree itoo isin ta'ee maal gootu isin jetti. Koppii linkii fi riipoostii gochuu hin dagatinaa.